Booniin sababa maaliif jeestem? Icciitiin duuba jiru maali jedhanii namoonni baruudhaaf gaafataa turani. Akkasumas immoo viidiyoo boontuu eenyutu balleessaa jira kan jedhan shakkii namootaa daran dabaleetu jira. Kana malees immoo yeroo booniin of jeestu Joosiin eessa ture kan jedhan gaaffii guddaadha. Amma Joosiin to'annoo seeraa jala ooleera moo goodaarra jira? Lafa awwaalaa dhaqeera moo hin dhaqne kan jedhan gaaffii namootaadha. Nutis akka odeeffannoo miidiyaatti dhimma kana adda baasnee isin biraan gahuudhaaf deemaati jirra. Odeeffannoo miidiyaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, yaada keessan koomentii jalatti nu qoodaa. Qophii keenya faana bu'aa isiniin jenna. Sababii booniin itti of ajjeeseef namootatti hiphoo deebii hin qabne osoo ta'aa jiru gidduutti immoo viidiyoo ishiin yeroo dhumaatiif hojjette sooshaal miidiyaa tiktaakii ishiirratti maxxansite haqamuun immoo shakkiin namootaa daran akka dabalu taasise. Viidiyoon boonii tiktaakii ishiirra haqamuun wal qabate gaaffiiwwan bilbilli boonii eessa jira? Qaamoleen nageenyaa bilbila ishii hin fuune? Dhimma du'a boonii wal qabatee poolisiin qorannoo gaggeessaa jiru moo akkamiin? Poolisiin immoo qorannoo gaggeessaa jira yoo ta'e jalqaba irratti tarkaanfii inni fudhachuu qabu bilbila ishii fi bilbila isaa irraa fuudhanii qorachuudha ture. Dhimmi kun akkamiin akkana ta'e kan jedhan namoota baay'eetti gaaffii uumaati jira. Gariin immoo bilbilli ishii Joosii harka jira, viidiyoo kanas kan balleesse Joosiidha jedhu. Akkasumas immoo viidiyoo ishiin of ajjeessa jettee maxxansite irratti laayikii godheetu ture jedhu. Kanammoo akka ishiin ni beekaa lubbuu ishii oolchuu dhiise kan jedhanis dhimma kanaan wal qabatanii dubbataatii jiru. Akkamittiin namni haadha manaasa of ajjeesuufan deemaa jira jechuuf laayikii godha kan jedhu erga kaleessaatii ijoo dubbii ta'aatii jira. Gariin immoo viidiyoon kun riippoorti ta'ee haqame yoo jedhan tasuma viidiyoon kun viidiyoo riippoortiidhaan haqamuu miti. Viidiyoo baay'ee ilaalamaa jirudha. Akkasumas koppiliinkii baay'ee qabu waan ta'eef viidiyoon kun tasuma haqamuu hin danda'u jedhaniitu ejjennoodhaan dhaabbataniiti mormaatti jiru. Egaa odeeffannoo miidiyaarraa akka qulqulleessinetti bilbilli boonii poolisii harka akka hin jirredha. Bilbila boonii hiriyoonni ishii fuudhanii manuma Joosii fi booniin keessa jiraatan komodiinootti qollofanii awwaalcha booniidhaaf akka Wallagga deeman dubbataniitu jiru. Dhimma viidiyoo haqamee kanarrattis gaafanne isaanis sooshaal miidiyaadhuma irratti arguu isaanii qofa beeku. Viidiyoon kun akkamittiin akka bade eenyu akka balleesse ammallee isaan hin barreem. Bilbila boonii fi Joosii bakkuma tokko keenyee baanee bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'e jira jedhaniitu dubbataati jiru. Isaan gara Finfinneetti dhufaa kan jiran yoo ta'u Joosiinis awwaalcha irrattis argamee amma gara mana maatii isaa akka jiru hiriyoota isaaniirraa qulqulleeffanneetu jirra. Wantoota booniitiif sababa ta'an maal beektu jennee yeroo gaafannuttis boonii fi Joosiin jaalalaan jiraachuu isaanii beeknam. Hiriyaa isaanii keessaa tokko kan ta'e immoo viidiyoo isaanii heddumminaan natu waraaba jedha. Yeroo isaan kennaa garaagaraa walii kennan jaalala gaarii waliin dabarsaniin beekaa jedha. Haa ta'uti garuu icciitii maatii namni waan hundaa namatti himu waan ta'eef rakkoo isaan gidduu jiru immoo ammatti baruu hin dandeenye jedha hiriyaan isaanii. Haa ta'uti garuu qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaaf dhimma kana adda baasuudhaaf yaalii guddaa taasisaatii jirra jedhu. Dhimma viidiyoo boonii badees yeroo Finfinnee geenye bilbila ishee qaamolee nageenyaa waliin fuune akkaataa viidiyoon sun itti bade kan isinitti himnu ta'a jechuudhaan nu deebisaniitu jiru. Haa ta'uti garuu sooshaal miidiyaa irratti wantoota ragaa qabatamaa hin taane adda addaa olii gad deemaati jira. Akkasumas immoo sababiin du'a boonii Joosiidha jedhanii dubbatu. Gariin immoo arrabsoo sooshaal miidiyaadha jedhaniitu dubbataati jiru. Hiriyoonni boonii garuu booniin nama arrabsoo sooshaal miidiyaatiif harka kennitu hin turre gidduu kanatti maal takka ishee argate wallaallee waan gaafannus waan qabannus wallaallee rifaatuu guddaa keessa jirra gadda hamaataa keessa jirra jedhu. Haa ta'uti garuu dhugaa ishii baasuudhaaf dhamhaatii jirra jedhu. Kun odeeffannoo miidiyaadha. Odeeffannoo miidiyaarraa odeeffannoowwan qabatamaa ta'an adda baasnee yeroo yeroodhaan kan isinii dhiyeessinudha. Amma dhimma boonii qulqulleessinee walitti deebinutti odeeffannoo miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qoodaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.